Carrata che bicha daagina. By the way, Ustaz Kamal namni amma du'e kuni bamanim nagar. Wama kaminiyyuu nama jaalmarroo gadi. Namicha amma du'e wama kaminu kallattii kaminu adubu. Maaliif kabajan kennuuf Oromoo jedhee nama du'e urjii na fixachiisme. Na fixachiis yeroo tokko. Ustaz Kamal namni amma du'e nuti akkamitti du'e jennee gaafataa jirru kun yoo jaalmarroo oli ta'e malee jaalmarroo gadi wanti inni ta'uun tokkollee miti. Onnellee taanaan akkuma marroo bosona seenee jira qawwee hidhatee marroollee bosona seene Kamaalillee bosona seene. Yoo gootummaallee akkuma gootummaa marroo manaa baaste Kamaalillee manaa baaste bosona galchite. Yoo barnootaallee nama baratee eebbifamee baheedha. Yoo barnoota amantiillee taate sheeka guddaa walaleessaa yeedaleessaa munashidee kallattii kamiiniyyuu nama guutamee fi faayamee rabbiin guutee uumeedha. Homa kamiiniyyuu kallattii mafeete maantiin Kamaal nama marroodhaa gadi miti. Osoo marroon du'ee jiraate garuu hin Jaal Kamaali Oromoof jecha sababni nuti gaafanneef namni kun eenyuyyuu gadi miti. Jaal Kamaali Oromoof jecha du'ee intinneessinu kabajaa kenninu fi maaliif amma gosa tokko qofaa urjii na fixachiisila. Urjii takkitti na fixachiisa. Kamaal Oromoo du'uu isaa eenyullee hin beeka. Abbaan fedhe haaluu danda'a. Abbaan fedhe amanuu danda'a. Hin dandeessina kaa maaliif dandeessine? Mee na caqasi eenyu gandeessee miti na caqasi. Shalom koy gandummatti hin jirini dubbii. Mee takkitti bichaa na dhageeffadhu daqiiqaa tokko. Sijammar Kamaal dhuunfama isaatittuu Kamaal akka nama dhuunfaatittuu yoo laallame nama marroodhaa gadii miti. Abbaan feete liqimsi abbaan feete dhiisi. Kallattii kamiiniyyuu marroodhaa gadii miti. Qulqullu nama isaan qixaati malee jechaan. Hidhattuu qawwee hidhattee bosona keessa qofa deemtuudhaa miti Kamaal. Sadarkaa hooggansaatitti nama eegamu, tikfamu, kabajaan isaaf malu godhamuu fi qabu ture. Nama kitaaba rabbiillee affasee sammuu qabu, nama barumsa idileetiinillee yuunivarsiitii irraa eebbifamee baheedha. Sijammar kana amantanii kaasaniiti ka waliin haasa'uu dandeenyu malee akka loltuu salphaa wayititti qabdeetuma ayi goonni gaafuma manaa bahee eega du'ee kalaas hin boccinaa yoo keessatti sanatti walii galuu hin dandeenyu. Ati akka feete ilaali anillee akka naa maluu fi kabajaa isaa maluun ilaala. Nama Qur'aana Rabbii kabajamaa sammuu keessaa qabu. Nama barumsa idileetiin bakka guddaa ga'e. Kanaaf ilaalchi takkitti bicha ilaalchi nuti nama kanaa qabnuuf ilaalchi isin nama kanaa qabdaniyyuu waan garummaa ardiif samaa'ii qabudha. Jalqaba kabaja isaaf malu irratti walii aadaa. Ila nulleen nama kana fuunee gandaa galchuuf miti amma bakki jirtu dhugaan. Waa'ee nama kanaa nama dubbatu agartanitti nu malee jira asirra. Gandummaa isaa irraa haasaa jirru bar namummaa isaatiif inni nu eenyu waan jiru irraa haasaa jirra amma kun. Kabajaa isaa malu irraa haasaa irra malee ganda isaa irraa haasaa jirru. Namni tokko mee ilaala. Namni har'a uummata shanee kana uummata nu malee kana deeggaru namni tokko waa'ee Jaal Kamaal kaasee namni haasaa jiru hin jiru. Namni tokko. Amma gaaffii tokko hunduma keessan haa gaafadhu. Maalidha amma karoorri keessan maalidha? What is the goal or what is the goal behind this? Like karoorri kenna. Non tu keessan ta'e. Dhugaa nama kana beekuu barbaadde. Eessatti akka du'e beekuu barbaadde akka du'e akkamitti akka du'e dhugaa isaa beekuu barbaadde. No ani si gandummaa afaan nama hin qabina. Ila daale. Shalom. Gaabii sirrii ila fakkeenyaaf ilma maal jedhaadha hatamaan nu jechaa jirtan waa'ee nama kanaa beekuu barbaaddanii dhugaa nama kanaa beekuu barbaaddanii jechaa jirtan beekuu barbaaddanii jedhi kaa eega gandaaf hin galchinaa nu jedhu hayyee beekuu barbaadna jedhi beekuu barbaaddanii jedhu. Ammaanii wajjin ila na dhaggeeffadhu kaa obboleessoo maaloo na dhaggeeffadhu. Gaaffii gaarii kaastanii namni ajjeesameera yoo ta'e dhugaan isaa bahuu qabdi. Si galeera? Dhiigni isaa lafarratti hafuun qabu. Garuu immoo obsinee wanta kana laaluu qabna moo danfinee iyyuu qabna? Isa kamtu wayyaame? Isa kamtu waliin nu waabuu danda'a? Obsaan gaaffii gaafannee deebii argachuu wayyaamu? Urjii mee waa si haa gaafadhu.
Oi, obsineeti miti amma danfinee waasofni maaltu badame? Mee maaltu Dampi ilaala Oromoon keenya sensitiviidha. Ati amma sensitivitaati miti. Akka ati danfisetti dubbinaati dubbattu immoo namaan biraa danfisa. Sigaleera? Eshi. Gaafa namni akka danfu maaltu uumama? Oduu jaalatee lafaa kaanee danfine moo? Koi. Oduudhaaf lafaa kaanee danfine moo? Dhiiga ilma dhugaa qabdaniin namni ilaala dhugaa qabdu. Ani dhugaa qabdaniin dhugaa waaqayyo dhugaa qabdu. Sigaleera gaafachuu ni qabdan. Garuu wanti kun gargar nu baasa abshaalummaatu nurraa eegama. Maaltu bade gargar baan? Maal ta'ee jennaan gargar baan? Bakka walii galuu gargar baan. Maaliif waliin galle walii galla? Eenyuun gargar baa maal taanee jennaan gargar baana. Nu handuu Oromoodha. Nama manna tokko ijaaraa jiru. Amma pointi keessan dhaggeeffachaan ture miti. Namni kun du'eera Oromoof jecha du'e igni isaa lafarratti hin badini pointi keessan isa guddaadha. Singaleera kana wajjin ana dhiisii namni omaa hin beekin illee sin deeggara. Maaliif namni du'ee haafuun qabu. Singaleera garuu immoo gaafa diiramaa softanii maal jechaa turtanii? Namni du'ee miti namni kun nama taraa miti urjii. Islaamummaa. Nama kanatu bar nama guddaadha bar. Dhaggeeffachaan ture. Islaamummaa jettan achi booddee immoo dhaloota isaa dubbattan ni tire. Kun nu qoqqoodamu nu qoqqoodu kana naa deebisaa bakka. Qoqqoodu maaliif nu qoqqoodama? Namni islaamummaa bicha kennu. Akka nama dhuunfaatitti ilamee takkitti na dhageeffadhu. Oromoo guutuu akka Oromoo Jaan Oromoo, Abiy Oromoo, Shimallis Oromoo, Taanyi Dandaa, Hangaa Isaan Oromoo. Waboo waliin nu fida. Waboo malee bilisummaan hin jirtu kana beekadha. Kun abjuu. Urji yeroo tokko ana waan na haasofsiisa. Maqaa abbaa gootii urji. Yeroo tokko urji dhageeffadhu kaa. Hin bahin yeroo tokko waan na haasofsiisa. Maqaa abbaa geejjibaan dhufiikumaa Moosisa. Yeroo tokko maqaa ummata arsii kana qabannee bilchiginaa ta'e namarratti keessummaatti kenna. Manuma attamtu bukkoota. Biyya bulchinaa Itoophiyaa kun qulqullee bulchina. Waan abbaa keessatti. Huboo keessan. Alaabattuu nu deebisaa huboo keessan qabadhaati wannoo gala. Bakka barbaaddan. Huboo. Qabalee takka taphataa ta'e lafaa dhaabii asmaadhaa fuudhee mana isa galchuu. Kun kaan. Maqalee keessaan harka Tigireeti daabboo nyaatee alaabaa abbaa isaatii waliin qabatee galee bara huboo ati jiraattu. Woboon bilisa baana woboo. Ookeen nama birooti carraa kenni daalacha namni biroollee seenee aadaa kennitu nama heddummaa dhaqee jala jira. Ustaazota fa'aatu jira. Asuma taa'e galaanee qara namni biroo goota dhugaa wallahi rakkoo naa dhiqata. Koodreessa kennee raafamee biroo goota. Harki gammadee bisa. Amma walumaa galatti ila waan takkitti an jechuu barbaadu naa dhageeffadha. Galaanee haa dubbattu koye maasir yaada ibsitu koye jala ila wanta yaadni kiyya takkittiin waan tokko beeka. Namni dhukkeessitti faaluu barbaadu keerii kan keessi naasawu. Eessattuu taanaan namni maqaa si xureessuu barbaadu. Namni maanoo si tuqsiisuu barbaadu. Namni dhiibee bakka wayiitti si galchuu barbaaduu fi yoo ati ol jabaattee guddatte mataa keessa gadi deebisuu barbaadu keerii kan keen dubbatu hamtuu teessoo qabalee jechuudha. Takkaa nuti akka ijoollee arsiisi koomandootitti illee akka Oromoo bal'aatitti hawaasa keenya guutuu waliin guyyaa takka waraana adda bilisummaa Oromoo gadi baanee xiqqeessinee arrabsinee hin beeku. Irratti duullee hin beeku. Beekan waggaa afurii kana gadi baatanii arrabsitan namni jedhu jira. Waliin asirra turre. Yoo kabajaa gooneef malee, yoo ulfina gooneef malee, yoo sooshaal miidiyaa kanarra propagaandaa goonee maqaa isaanii promoot gooneef malee xiqqeessinee arrabsinee maqaa isaanii xureessinee hin beekne. Silaa eega kana goone
kaleessa ilmi Oromoo tokko namni guddaan aalimni beekaan dirree waraanaa keessatti wareegame kabajaan baanee eega gaafanne bannaataatu na xumursiisaa dubbii kana kabajaan eega baanee gaafanne silaa deebiin keenya kabajaadhaan nuu ta'uu qabaa ture. Akkuma nuti kaleessa isaan kabajjine akkuma ulfeessine akkuma yaadaan horiin miidiyaa keenya waa hundaan beeksisnee waliin dhaabataa turre wallaahi summa wallaahi akka Oromootitti illee akka ijoollee sikkoo mandootitti illee kabajaa irraa argatuu qabnaa ture. Garuu hin kabajamne nuti. Osoo kabajamne ibsa gahaatu nuu kennamaa ture. Deebii gahaatu nuuf deebi'aa ture. Waan gaafanne san irratti naamusaan nu deebisuu qaban malee gannu xiqqeessanii akka nama gandummaa yaaduutitti ilmaan gandaa nu fakkeessuu fi xurii nu qabne nutti laaquuf maqaan taane nuun kennanii ture. Nuti yoo akka Oromoollee taate seenaa gaarii qabna. Minilikii waliin torba lolle. Qabnee cabsineer akka dhiiraatti dhiirti loltee injifattee illee ni. Asisti qaba naasir. Asisti qaba. Arsiin torba lolle akka Oromootitti yeroo tuwwan kiristaanummaa fudhattee fuudhee wantoota minilikii takkitti tokko isaa harri keessaa sodaatee yeroo gabbarattu kadhaabatee lolle arsi. Goota marti dhaltuu marti. Maarree dubbii kiyya bakka na qabattee naa deebisii dhiifama hin xumuradha. Yeroo ummanni arsii kun yoo gootummaallee taate minilikii waliin torba lolle. Gantuullee nu gantee harmaa fi harkallee ciramnee irra ajjeefamnee irrallee. Homaa miti kun dhiisini ajjeessitee ni duutillee tokko jedhe. Yoo gandummallee maalillee jedhani yoo amma goota fuutanii gandatti hin galtanneedhaan goota gandatti hin galuu dharraa itti hin qabnu. Sababni illee ilmaan Waaqoo guutuuti. Ilmaan Huseen Buleeti. Ilmaan Haji Adam Saaddooti. Ilmaan Jaarraa. Ilmaan gootota Oromoo meeqa kumaatama obboleeyyan Nadhii Gammadaati. Ilmaan Leenjisoo Diigaati. Goonni ganda Arsii keessatti birqiidhaa miti. Sababni Kamaal galchuu fuudhanii gandatti hin galaniif tokkollee hin jiru. Ustaaz Kamaal Heebboo jechaadha. Sababni fuunee gandatti hin galluuf tokko hin jiru. Sababni illee Arsii keessa goonni birqiidhaa miti. Jantaa tokko irraa hin qabnu dhimma irraa hin qabnu. Inni ka Oromooti. Oromoof kenni. Oromoof abbaan feete liqimsi abbaan feete dhiisi. Kanaaf gandummaa yaannee ganda keenyaaf illee hojjannee illee hin beeynu. Oromoo jennee akka Oromootitti jiraataa turre. Garuu tuttuqanii dhidhiibanii waan hin taane afaanii wal baasuu fi taargaa ganda jedhu walii kennuun hiikaa takka hin qabu. Fuutanii gandan nu galchitan garuu gandatti saalfannu hin qabnu. Keessatti ummanni Oromoo kan kabajamaadha jaalatamaadha. Ijoolleen sikkoo mandoo garuu wallaahi uqsum billaahi maqaa rabbii tokkichaatiin kakadhaa takkaa urga dhalannee hagadhaa geennee arsummaa keenya itti saalfannee illee hin beeynu waan itti saalfannu takka illee hin qabnu. Sababni illee Arsiin yoo du'u taate malee yoo wareegamuu taate malee yoo akka dhiiraa dirree irra baatee lubbuu tee kennu taate malee takkaa Oromoo ganuu illee nu barsiisne. Bakka Oromoo hanqattee guutee bakka Oromoo hanqattee kan guutee haaqammaa. Waabee gamaa gamanatti baalee baargamatti gadabiif diida'atti osoo duunu osoo cabnu osoo caccabnu ammallee deebi'ee keennuma obboleessa keenyaan osoo dhiibamnu osoo arrabsamnu har'a geenne. Kanaaf itti dhiisnee kana hundarraayyuu jaarraa 21ffaa keessa jirra. Kanu baasu tokkoof tokko Oromoo fi Oromummaa Oromiyaaf qabsaa'udha jennee Oromiyaaf qabsaa'utti jirra. Oromoon hunda ija tokkoon ilaalutti jirra. Osoo nuti kanaan jirru ilaalchan taane waan nuti sammuu keessaa hin qabne sammuu keessa nuun kaa'ilaa. Nuti hardallee taanaan gandummaa caalii Oromummatu nama fayyada dhugaadha. Yeroo dhammaa amma dhaggeeffadhee miti ani dhaggeeffadhee urjii mannoo gogo urjii almaaroo ni nyaata kiyaa laawram tole yeroo ammaa kanatti kan nama ceesisuuf kan nama fayyadu dhugaadha. Oromummaa fi Oromiyaa faarsuu qofaadha. Haa ta'u malee yoo namni gaafii kabajaa gaafate gaafii namni kabajaan gaafate karaa hin maqsinaa kallattii hin jijjiirinaa gandatti achi qabdanii namarratti hin duulinaa. Duulli akkanaa kun haa dhaabatu. Kanuma jedhaa galatoomaa. Naasir galatoon. Dhugaan jechuun achi urjiin itti buufee wannoo kanatti murree keessa baana.
Okay. Urjii waan duratti amma fakkeenyaaf waan Naasir jedhe keessa wanni gandummaan takkittiin galte takka illee hin jirtu. Gandummaa wanti jettanii maaliif jennaan kaleessa odoo Arsiin beeloftu Baaleen beeloftu bar Wallagga beelee jennee wanti qarshii guurreef gandummaa fi miti kanallee hubadhu. Sigalee miti maal jetti callisanii gandummaa jettan nama achi beela odoo arginu bar wanti garasi dhaabannee fi nama keenya qarqaaruu dhabaaf wanti jenneetii miti. Maalaatu achi bira dhaabadhu. Kiyya namni waan hin jedhu waan takkitti bichaa'ila. Biyya Arabaa keessa teennee bar kiyya afaanis qaba bannaatiin naa gadhiifama. Biyya Arabaa keessa teennee bar wallaahi summa wallaahi biltsiginnaan boru ganama rarraastee morma keenya nu qabdee Itoophiyaatti jecha kan nu fannisuu dandeettu lubbuu keenyarraa baanee diiyaasporaa Ameerikaa jiruun qixa waraana adda bilisummaa Oromoo hidhachiisuuf qarqaarsisaa turre jechuudha. Lubbuu teenya qabsiisne kanaaf ol wantummaan godhan mee maaltu jira? Osoo gandummaa taatee bar Naasir osoo maalii taatee bar dura lubbuu teennaa jiraannaa turre. Bakka biyya rakkootii fi biyya gadadoo keessa teennee bakka itti saqqalanii nu fannisuu danda'an keessa teennee bar waraana kennaaf kabajaa goonee fi isa hidhachiisaa turre. Kuni kan laallamin gaafii gabaabduu nu gaafanne kallattii jijjiiranii ulula biraa ammoo hawaasa bal'aa rabbanuun hiikaa takkan qabu kabajaalee namaa hin godhu. Asillee dubbatu gochaatiif hin sarraa akkamitti maal taatanii garuu amma si dhaggeeffachaa jirti? Hin fitanne. Si darbeetu kiyyaa urjii guyyaa guutumaan taate. Kaleessa jechuudha waraana keessatti waan akkanaati adeemsifamu jira. Waraanni kuni Arsiitti ergamutti hin jiru. Ijoolleen Baaleen ergaan Baalee irraa loluu jennaan wanti Arsiitti waraana qoonnuuf hin jiru. Wanti Harargeetti waraana qoonnuuf hin jiru jedhee waraanni kun oduu achi keessaa dhageenyu lakka waan akkanaa kana baastanii asirratti hin dubbatinaa lakka akkanan godhinaa odoo jennu sigaleemti kuni maaliifi gizee sanitti wanti baanee afarsuu dadhabneef maaliif nama Oromoo addaan qooduu jibbaaf malee waan waraana keessa deemu halkan biyyaa takka takkaan beekna. Takka takkaan sigalee miti cadhisneeti miti qarshii guuruudhaaf wanni miidiyaa qofa irra ta'een waan waraanni sun guyyaa keessa jiru takka takkaan beekna. Takka jedhu cadhisneeti miti kaasirratti dhufneetuma hoo jenneetuma galluu miti. Sigalee nama meeqa gaafa urjii ijoollee urjii lolaa jedhamtu nama meeqa wareegamee jira. Wareegamee miti ajjeefameeti haadha biyya. Haddatti ijoollee urjii lolaa jirti hin jirtu. Namni 21 du'ee jira. Amma hoo eenyuun itti dabalanii sanitti dhiisna. Sigaleemti sunoo eenyuun hoogganamaa ture. Nama mucaa itti dhaadatanii ajjeesan. Amma si carraa kenneetii yaa. Laali kennee. Kanaaf wanti dubbachuu dinnee Okay, baay'ee galatooma. Garuu adaraa rabbii maqaa waaqayyootiin maqaa amantan ittiin sin gaafadha. Amma walitti nan kukkutina yaada koon ibsan. Galatooma. Maal jechuun barbaadani qabsaa'otni keenya gaafa qabsaa'anii lubbuu isaanii dhaban singaleera. Akka keenyatti sooshaal miidiyaa irratti hin teenye yookiin immoo akka keenyatti oduudhaan qofaa miti. Dhiiga isaanii kennan. Waa'ee isaanii nuti immoo gaafa haasofnu gadi qabnee lafarratti akka namoota nama safara keenyatti beeknutti akka haasofna. Kana gatuun qabnu alaabaa irra baannee deemaa jirru eenyutu nu kenne eenyutu dhiiga kaffalee alaabaa kana harkinya akka qaban ni godhu. Eenyudhaan yaadame. Oromoon rakkoon kun kan qabata. Geenye gaafa dhuma isaarra geenyu dubbii balleessina singalee kan nu waan isaanii qophoodina adaraa waan namni kun qabsaan keenya dhiiga isaanii kaffalee akka Oromootti walumaan iyyina malee maqaa muslimaan maqaa maaliidhaan rabbi sodaadha. Singaleera waliin qabamnee nuti Oromoodha Oromummaa qabna maaloo jennee gaafa haasofnu inni iyyuu waa meeqatutti kaffalamee arganna. Oromummaa afaan Oromoo har'a haasofnullee isaantu nu kaffalee haasaa jira. Har'a garuu raanfannee qabsaa'ota keenya lafarratti gootota arrabsaa
dubbachaa oolla kun sirrii miti kana sirreessinu akka Oromooti tokko ta'anii amma dhugama osoo Oromoo taate kuleetiin danteessii doktoriin barattee yuunivarsiitii eebbifamtee baate ka biyya faranjii jirtu leenca kenniti anaa miskiina biyya arabaa jiru ka jaartii qabu ka daa'ima qabu osoo hin kennin Oromummaan akkanaa dhugama. Tokkummaan inni gaafa jedhamu afaan korratti gaafa dhaabbatan tokkummaan anni anyways rabbi sodaadha dhigatun kaffalamee jira kreditii isatti kennuu qabna akka Oromootti immoo walumaan faayitii gochuu qabna Oromoo keessatti namni nyaatu yoo jiraate walumaan balleessina malee adda addaa galeera abaa'uun haa jiraatu urjii gaarii si gaafadhaan ay gaaffii waan gaafatini Oromoon walumaan faayitii godha walumaan jijjiiramna gandummaan arras borus yoo ta'e gandummaan no si dhaaba gaafii maaliif si dhaabin gaafii nan gaafatiin dhaggeeffachaa ture Oromoon kan hin bilisoomneef iyyuu kanadha tokko ta'uu dadhabne kanaaf tokko taanee yoo ta'e yoona kana Itoophiyaa jedhamtu kana nutu intini gootota godhaabe singalee tokkummaan jira naan jettaa waan akka siyaasaa tokkummaa maal jira akka waan nu teennee Nasir na dagai akka waan nu asirra teennee ber nama qoqqoodaa jirruuti taasa'u jirti bar qoqqoodaa jirtu sirriitti qoqqoodaa jirtu sinitti beekamu rikoordii godhanni boru gaafii dadhafa qoqqoodaa amma deerra si deebi'a mucaan kun ajjeefamee jedhamaa jira mucaan kun dhugaan isaa ba'uu qaba guyyaa sanitti lolli hin jiru ture mucaan kun lola keessatti hin duune akkamitti illee illee gaafachuu jiraadha waa tokko sinitti dirama sinitti mee walumaan aboon walumaan affalman qobaan hin taatu gaafa namni tokko du'e jennee Oromoodhaan dubbachuu maal Oromootu kanaaf maalii godhee gaafa boonyu wajjin haa boonyu kanuma jechaan bo'aan jira ammas bo'aan jira gaddaan jira maaliif hin gaddaa beektaa maaltu kana duuba jiraa jennee ilaalumarraa Oba walitti kaasuu maratni si galeera. Wanti duubaa jiru bakka walumaa galatti wanti duubaa jiru waan tokko beeki. Wanti duubaa jiru wayituu hin jiru. Sababni illee kaleessa namni gadi bahee keessatti ijoollee warra Arsiisi laal akka ijoollee warra Arsiisi koomandootitti namni waraana kana xiqqeessellee namni arrabsellee namni hamilee isaanii cabsellee hin jiru. Kabajamaan waliin dhaabataa turre. Har'a garuu du'aatii nama kanaatiin wal qabateellee kabajamaan gaafanne kabajamaan deebii eegaa jirra. Kanaan alatti dhiibbaan biraa fedhiin biraa as keessa wanti jiru hin jiru. Garuu warri tokkummaa Oromoon barbaanne warri uummata Oromoo kana facaasu barbaadu kaan ofitti qabee kaan achi qabee kaan gaddummaa jedhee kaan maalii jedhee sagalee inni biraa jedhe garuu akkana. Kami genduma jadi kami mah jadi gar-gar nama kamu kabar badut. Gafi ka bajangga kan ni, lal gafi ka bajangga kan ni, hardas borus dewi di garbana. Okay, jari bagi urji bas. Aku mari pujian jadi lagi. Nami narat saja lagi urji bas jadi. Nampa garu aku imbain. Rakun kamu garu baik. Bili semua obo melihat sana mereka. Cuma tidur. Bili semua obo melihat tu. Bili semua ini nabo. Asal World Health Organization. World Health Organization. Abadan. Nama asal obo. Amma boy. Wah. Dulu balik.
gammadaati. Oi. Kudu'a malee woboo malee hin jirtu. Woboo Waa'ee woboon obboleessa natti gammadaati kun taatu. Oi Shalome. woboo malee. Ilmaan waaqoo oi ilmaan waaqoo. Mee takkitti na dubbachisa na kiyya leegi kiyya bita. Oi Shalome. Shalome. Malee arran dubbatu turte. Waan qabatu yoo ta'e qabadha. Kan amanaas dubbaati. Yoo barbaaddan yoo barbaaddan Amaaraas ta'a. Abiyyis jabeeffadha. Yoo barbaaddan jabeeffadha. Arsin persen Oromo persen shantama kabar wala arsin 35 million jalan zeda cikla bar arsin ke bayanin afadhali karde arsin ko dollar arsin jette duuke timari darakon ya arsin tamakati yambetu Oromo alana wala Oromo sawa Oromo ilubba Este am komentira wobo jira beresa. Okay, wobo jira beresa. Wobo jira beresa. Agenda apa Ila. Ina wobo mali. Ina nagefatu. Wobo jira beresa. Wobo jira Silveri bisa sirri berrese. Namanya kala yodi arsin baisla dekun kam gabbani irsa kelu kam Arsini sansingaban sinabani Bal wallahi wanto kun samu. Mucam jumma jale bujada Dame Chanel tunde sabbeku adda bilisumma Oromo
kalees illee bar waraanni Akas osoo ila wanta wallahi billahi wanta ila wanta dhugaa tokko jiru maal akka deebiitanii waraanni adda bilisummaa Oromoo arsisi komandoo bichaa miti kutaa Oromiyaa keessaa kutaan takkitti irra hirmaatu dhabdu taanaan kutaa Oromoo guutuu keessaa kutaan takka yoo hafe faayidaa hin qabu maaliif osoo boru wanti jijjiiramne wayiti dhufe kun kanatu sibili soomte jedhaan kun gaafa san ati qabsoofne irratti hirmaanne jedha walumaa galatti waraanni adda bilisummaa Oromoo kan milkaa'ina argatuu danda'u bagalma gahuu danda'u kutaa Oromoo 11 keessaa guutuun guututti hirmaachisuu danda'u qaba ummanni illee dhaqee irratti hirmaatu qaba yoo waliin ta'an malee mana waliin ijaaramuu waraana bilisummaa Oromoo itti kalaqaata bilishaata kaarootu gabbite loondaa qormaatama guutuu qabatanii deemaa bakka itti agalan yoo keer nama keenya silaama waraana dhugaa itti bobbaanee Galata itti namni takkatti afaan takkatti waa dubbadha naasiri kana naasiri aanoo ka hudduu dubartii jala deemee billi guuru kana isaan afaan nurraa qabatti jedhuun waraana bilisummaa Oromoo wajjina keenya wanta akkasiin jiru nama rakkoo hin dandeenye. Ama beeka inni illee kan jedhu barbaadu waraana adda bilisummaa Oromoo isa faatu qarqaarsiisaa ture. Haddallee borumne qarqaarsiisuu hin dandeenye nuka jenne wanti karaa bade haasirraa hudhaa malee waan akkana bakwaachaa namni akkana baasuudhaan. Karaa sirriitii waliin haasirraa. Naa sunniin illee kijibduudha hunda yaatee waraana adda bilisummaa Oromoo kanallee haga inni balleessee ol inni warra itti faaluu barbaadudha beekta ka'umaa guuteen beeyne biyyaa takka gaafa kijibaa namoota kanatu gaafa kijibaa bichaa hunda yaatu nuti kaleessa waraana adda bilisummaa Oromoo biyyaa kanarra sallafnee takkitti xiyyaana dhageeffatu nuti kaleessa waraana adda bilisummaa Oromoo kana dirree baanee gargaarsisnee jirra Oromoo gargaarsisne arras taanaan gaafa jirra Ode nama guddaa Agaban jiru sagalee isaanii. Amma nagaa dubbatu amma deemu. Meemee ol fuudhaa sagalee. Amma nagaa taa'e isa nageessa. Nagaa dubbatu sagalee dubbatu. Sagalee dubbatu. Baatii sagalee isaanii nagaa. Daalacha nagaa jiru nagaa jiru. Mata kecil naga masa kali kami. Jadi airport apa? Makin asena. No, airport itu bukan. Bah, kabut. Orang pas beranda sena. Enak kalau betul. Betul. Daalacha airport gurra keerraa qabdu isaan kennu dhagaan jiru. Ani lola keessatti illee yaaduu namichi ofillee wala ajjeefnu sanii miti amma dubbinki. Arsii yoo waa dubbattu maaf gandummaa ta'a jedha. Gaafii qaba. Duratti illee gaafii jedhee jalaan katamaa ture. Nagalchuu dide. Yooma arsii waa dubbattu maaf gandummaa ta'a yookaan amantii yookaan arsummaa maaf ta'a sanii na deebi'a. Maarree kana si deebisa gabaabumatti inni gamaan sagaleen kiyya baati. Akka gaariitti. Sababni ummanni arsii kun dursee osoo inni hin dubbatin afaan isaa keessa qabu barbaadaniif dhugaa dubbatuuf sodaa irraa qaban. Waan biraa takka kun waan wal kijibnu miti waa itti saalfannuullee miti. Sodaa fi shakkii ummata kanarraa qabanidha. Maaliif? Tokkummaan isaan qabanii fi paaworiin isaan qaban dhugaa dubbatuuf akka Oromootitti baay'ee humna guddaa qaban tokkummaa jabaa qaban. Akkuma isin beektan namni arsii kun yoo wal gaheeyyuu haga balbalaa haga ibiddaatiin wal barata. Abboo eessaa dhufte gosa kam aanaa kam ganda kam balbala kam nama kenna jedha arsii wal qabata
osoo laal fiikaa takkittiidhaan fiiquu jedhanii fiiquu takkittiidhaan uummanni arsii kun guutuun ka'uu danda'a sochoosuu danda'a. Kana ammoo waan beekaniif dursanii laal saatti qaddam jedhamu waan jedhamu jira beektaa afaan Amaariffaatiin. Osoo hin durfamin dursi ka'edhutu jira. Dursanii taargaa wayiitti laxxafuu qaban arsii kana jecha maqaa gandummaa jedhuun yookiin ammoo maqaa wayiitiin jechuudha. Kana ka godhu garuu Oromoodhaa miti yookiin akka Oromootitti miti. Humnatu jira garee wayii. Garee fedhii dhuunfaa qabanii fi garee ittiin uummata kanarraa qaban malee akka Oromootitti miti. Humna wayii parsentiidhaan muraasa kataate ka garuu haga wayii wannaa wayii uumuu dandeettu dhiibbaa wayii uumuu dandeettu jecha. Kuni dhugaadhumee jiru. Naa deebi'aa jira. Kanaa olumaan barbaadu naa deebi'aa jira. Jaala keessa deebi'aa yeroo. Nasir jirta. Hin jira. Bakka kana dubbiin dheeratee bakka aadaa walitti qabanii sadi. Amma walumaa gala daalacha wanta kittiin waa godhuu qabnu. Mammaaksa Oromoo tokko jira beektaa ofiinuu duutii maa bufuutii jedhati beektaa. Ofiinuu tokko nama sababatti jedhan. Yeroo tokko nama dhuunfaa tokkummaa keenya dhiigee ijoollee akkasitti dhiigee ijoollee loogii akka jedhe jechuu irra namni osoo of qusatanii gaafii kabajaan gaafatuun akkuma jirutti ta'ee jechoota arrabsoo tokko lammaffaa ammoo ganda Oromoo keessaa kutaa tokko maqaa waamanii arrabsuun walirratti duuluun nama hin taane laal yeroo tokko haadha nama arrabsa haadha tante arrabsiisa jedhan. Aaruu waan jiru komatu waan jiru gaafii qabaatu waan jiru garuu ganda wayii maqaadhaanii waamanii arrabsuun xiqqeessuun sirriidhaa miti. Maaliif dhugaa dubbatuuf namni haqa qabu haxaan deemee haqa isaa barbaadata malee arrabaan hojii gadheetiin waan fokkataadhaan haqni namaa gadi hin jiru haqni barbaadanillee hin jiru. Kanaaf ijoolleen Oromoo hundi keessan akka jirtanitti arrabsoo keessaa baha. Arraba keessaa baha. Arrabni mallattoo wallaalummaati. Mallattoo hiikaa takka hin qabu. Eeyyan. Kanaaf keessattuu nama dhuunfaa ana akka Nasriitti anan arrabsuu dandeessan, daalacha arrabsuu dandeessan, urjii arrabsuu dandeessan, nama biroo arrabsuu dandeessan. Garuu akka gandaatitti akka amantiititti waa wayii waamaa arrabsaa hiikaa hin qabu dhiisaa waan akkasii keessaa baay'achuu barbaada fixadhee ragalatoo. Ayyoo Naasiro jira bakka kanallee namni sun nama tokko dafi dubbatu miti. Maa waan ishee Assalamu alaikum. Ayyoo kam. Nasirin Bhai. Naasir kitu kitee bhai. Jirtu akkam. Jirra kam. Waan raajii torra dhaan. Daalacha sirriidha karaan isuma hati qabde kana malee kan biraan jiru beektaa. Immoo warroonni akkuma Naasir jedhetti arrabsoon faayidaan qabu ammas immootuyyuu nuti hundi arsiidha kan jedhan arsiin immootuyyuu inni arsii qofaaf qabsaa'e eenyumaas yoo ta'e gosaaf qabsaa'e moo gandaaf qabsaa'e. Akka qabsaa'etti illee qabsaa'u gaafa namichi du'e ijoolleen arsii gaafatu barbaadde maaf gaafatte jedhanii gaafannuma jedhaa iyyuu hin qabanii. Siif deebi'eera laa gaafin akkuma duratti gaafatame deebi'ees jira beektaa gaafin maa inni akkaataa waan inni du'ee fi maaliif akka ajjeefame malee kan uummanni arsii barbaadaa jiru yookaan inni arsiif qabsaa'ee arsii keessa maaf du'ee miti qabsaan eessumatti isin du'a beeku. Yaa maaf hin dubbanne sigalee isaan maaf hin dubbanne gabbaanii akka lolli uumamu eegalee erga sooshaal miidiyaa kanarra walitti qabbaane maaf gabbaanii dubbatanii waan kana qabbaneessu warri amma waan kana geggeessaa jiru jaalmaaroo taate jaaldooyyee taate jaalmooyyee taate sigalee maqaa isaanii jaaljaala abbaan fedhaa ta'u maaf gabbaanii waan kana fakkaatu daalacha jarri maaf haasa'uu dhabee waan tokko meena dhageeffata amma gadi sagalee miti qaba. Maalti fakkaate wanni jarri hin deebisnee fi akeekuma kalee isaanii hordofanii jaalladhii gammadaa ni dhabame warri nafseedhaan hanga har'aa jiranii waa'ee jaalladhii gammadaa itti dhabame hanga har'aatti naasofne beekte Baqqalaa Dawaanoo akkasuma gootawwan darban hundi
ni kufanii kanaaf kufan bakka kanatti kufan hin jenne beekta. Kuffisuu malee balleessuu malee jarri kun waan kanaaf bade jedhanii gadi baanii ni man beekta. Har'as kana yoo hin gaafanne kana yoo hin deebisne boru kana caalu dhufaa jechuudha. Warri kuni TikTokii tuwaasaa jira ana qoricha budaati ana tuwaasaa jira kan jidduu kana tuwaasaa jira wanni an haasaa jiru kuni Oromooni akka Oromootti dura wanti Arsii keessatti taargaatti laxxafanii jibba itti leellisanii dursanii akkuma Nasriin asirratti dubbate sana dursanii nun gandatti nu maxxansanii waan biraa osoo hin ta'in kaleessallee gootota keenya akkasumatti fixaa turan akkasumatti dhabamsiisaa turan ka har'aa kana garuu yoo itti callis yoo kanarra deebii hin deebisne ta'e yoo gabbanii ibsa nuun baasne ta'e booda Oromummaan akka Oromootti wajjin deemuun ni ulfaata. Ani Wallagga ta'e maali ta'e ani dantaa kiyyaa miti. Ani dura of kabachiiseeti waliin kabajama malee osoo of hin kabachiisin osoo booya kiyyan argatin osoo du'aa kiyya hin kabajin ani isaa wajjin kabajamuu hin fedhu jechuudha. Dura gaafiin amma gaafanne kuni kabajaadhaan nu deebuu qaba. Gaafa isaan Kamaal galchuu bosonatti kophaa baafatanii itti weeraraa turan itti wannaa godhaa turan hin callisne gandummaadhaan nuun jedhan jenne callisne. Osoo Kamaal galchuu gaafa san jiraachuu baatee du'e osoo akka hidhan saniin du'e isas dhabne turre dhugaa isaa dhageenye dhugaa isaa dhabne turre Kamaal eebbollee har'a du'eera akkuma gaafa Kamaal galchuu sanitti du'e nama kana harka duubatti hidhanii tajjeessan nama kana warra isa wajjin lubbuu baafatee jira dubbiin isaa as ba'uuf deemti osoo dubbiin sun as hin baane hooggantoonni amma jiran Oromoo hin jaarra yoo jedhan kataatu taatu Oromoo hin jaarra yoo jedhan as bayanii ibsa baasuu qaban akka itti du'e akkaataa itti du'e maaliif akka du'e akkamitti akka du'e ibsa baasuu qaban tuffii kabaja kennaaf jedhaniiti kana kaasbanii ibsa baasuu qaban yoo nu tuffatan akkuma Nadhii Gammadaa akkuma Baqqalaa Dawaaloo akkuma Guutamaa Hawaas akkuma gootawwan kaleessa itti dhabne nuti akka Arsiitti baqannee hin baane kabajaa biyya teennaaf duune itti wareegamne akka isaanii booleen hin baane biyya keessatti wareegamne jechuudha. Nuni akka Arsiitti lubbuu qabna jireenya namni kamuu jiraachuu dandeenya garuu jireenya ummata keenya nuti duunee ummanni keenya haa jiraatu jennee ummanni baay'ee wareegameera gootonni baay'ee wareeganiin darbaniini bu'aa isaanii osoo argatin deebisaa isaanii osoo argatin har'a kuni dhufuun kabaja keenya hir'isa ammaasis kuffisanii deebisaa isaa kennuu dhabuun tuffii keenya agarsiisa kuni deebi'uu qaba dura kuni deebi'uu qaba sanirra kaafe akkamitti wajji deemna ka jedhu ni mari'anna wajjuma jirra dura deebisaa kana kabajaadhaan argachuun nurra jiraata. Kana jechuun barbaadaan akka nama tokkootti uf beekuun wal beekuun wal ijaaruun nurra jiraata dura gaafii kanarratti deebisaa kanarratti fuulleffachuun nurra jiraata warri as keessaa woboo maali jedhan woboo namni nu caalaa beekus hin jiru namni nu caalaa jaares hin jiru namni nu caalaa deeggarus hin jiru har'as nuti woboodha borus woboodha namni nurraa fudhachuu danda'us namni nuu kennuu danda'us hin jiru jechuudha woboo. Amma alaabaan tuni alaabaan abaa'uun baadhatee kun alaabaa mallattoo qabsoo Oromoo abbootiin keenya dur waaqoo guutuu kan jaarraa abbaa kanaa fayyadamuu galchuufa Oromummaatti dhaabbatanii malee galli tokko qabatee jawara alaabaa kana qabatuu danda'a dhaammoodhaa kan daa'imni isaa mallattoo wayiin mallatteessee gadhiisuun ta'e eenyutu daa'imni isaa kenneera waan kana. Assalamu alaikum. Namni kun seenaa wallaalurraa kaka'e malee bakki namni Umar Sulaiman fixee jira beektaa walaloo isaa keessatti namni bakka ka'uu hin beekne bakka ga'uu hin beeku. Namni bakka ka'e hin beekne bakka ga'uu hin beeku jedhan. Namni waan irraa itti darbe hin beekne waan itti geessu hin beeku. Warruma anaan malee Oromoo hin dhiisoo. Anaan malee namni barate hin jiru. Anaan malee akkas malee hin jiru warri fixee warri santu ibsa baase. Dura afaan Oromootu sirreessanii barruu isaa osoo hin beekin callisanii itti kutanii ibsa san baasaniiru ha'oo keessuun darbeera garuu qacaalu har'a lubbuu namaatiin nutti dhufan lubbuu
jaalmarroo gadi miti. Akka goromlee cinnatee qabeeku qabu namni jechuudha. Nama dandeettii qabu gorwaan goona irraa fudhata kan ajjeesan malee waan biraa miti. Meeshaalee kennu qaama dubbataatti kun eenyuun tunnisuu kajidduu kana. kajidduu kana. Okay. Ayo obboleettii diye dubbatu mee dubbatu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wanti ijoollee si koomandootitti yaani dhaamsa takka qaba. Dhaamsi gama yaani uummata keenya uummata ijoollee si koomandootiidhaan qabu. Wayita kaleessa hayyee jaalladhi gammada irraa cadhisni as genne. Ayyib suntuuf jadhifamte dhufte ardhamu hayyee san eshi mee Oromoo fi hundumtuu wanti taamte Oromoo fi jenne usni si koomandollee afaan ofii cufatte cadhiste. Yaani cufa isaa cufa ijoollee. Yoo waa jiraatte dikoof tasgabbeessu waan dubbatiin as keessatti godheera. Waa keessaa ba'i. Jennee gaafanne du'aa dhabne du'allee dhabne jirallee dhabne nu warra maraa qabne warra maraa. Namichi nagalchinaattu yaada isaa erga nasi galchee danda'u. Warra maraa qabne hundaa dhabne bakka hundaa dhabnetti yoo tun ka gandummatti galchitu taate na'am gandummatti galchitu. Gandummaa anas sade gandummaan kabbaa yeroo durraa qabanii yoo nu adda keenya dhuman zamana milkiillee warri kunniin ta'e warri biraa ta'e afaan ofii oli qabattee kiristaana taatee fideeddee as kanatti kennan baadhattee deemaa turte. Oromoon daalacha arsummaa jechuun oromummaadha. Ani gaafa arsummaa kiyya naan jaalan gaafa oromummaan baana. Waasiima koomunitii Oromoo Minnesota keessa sadamee hunduu isaa gara galee dhufan ol qabe. Ilmaan Arsiiti. Ilmaan Arsiiti irra guddina maanguddoota Baalee dhufan. Arsii Baalee uummata keenya kan waan koomunitii Minnesota kana ol qabee Johaar illee koomunitii itti bitee OMN bildingi itti bitu Arsii. Keessattuu ijoollee Baalee warra uummata Baalee irraa gayyaa'e uummata galabii gayyaa'e warra Shaashmannee gayyaa'e warri qaba Arsiitu godhe. Abbootii Minnesota kana qabaa itti deemee. Isaan Arsii gandummaa jedhaan qarummaa. Gaafa abbootii keenya gaafa biyya keenya gaafa dhumate nati gammadaaf gaafa bineensatti yaaftee wayyaalee nyaachiftu jechuudha. Leencoo lataafa mata qariyyoo jinni qola martiitu eerpoortii yaatee mallas Zeenaawwee bilbila waliin dubbatan malli qaccee isaanii ture jiru. Illee garagalanii dinnichaaf seelaa nyaataa naga daa'idii saambaatu qallee itti bitee har'allee as deebi'anii kana keessatti qabsaayaa of fakkeessan laal har'umallee as deebi'aniiti ani qabsaayaadha jechaa jira bar. Yoo muka waliin naquun taane loqaa wal keenya rakkoon qabdu muka wal taa'u. Kanaaf nuyi beekas qabna hayyuus qabna wanti naaqisa nuti ta'e takkas hin jiru uummata guddaadha. Alama of ga'ee of qabatee of danda'ee jiraachuu danda'u. Wanti nama jala nu oofus hin jiru yoo gandatti illee nu galchan taate. Kanaaf janaazarra gandaa miti dhagaye akka sabaatitti Arsiin Baaleen qabatee Asallaa qabatee naannoo keenya qabatee akka sabaatitti parsantii Itoophiyaa keessatti 35% Arsiin. Tannenis tanita akka liqaa adda lamaa galti. Nadii isaanii kallee lamaa galti kallee sadii galti. Arsii kun ijoollee 18 kan itti oolti. Akka Oromooti quxurii Oromoo illee ol kaase Arsii. Dhiirummaan illee gaafa caaluu illee akka mirkaneeffate Arsii. Gaafa Minilik biyya wareerallee Arsii kan mootu dadhabee waggaan torbaa deebisuu dhiigaa mukatti naqee lola sadaffaa irratti eeboo dubartii Arsiin darbiteen Minilik qunxurrii isaa yookiin fuulattii isaa irraa muranii akkana irraa citteeti
من كل عملية أنا بيقول قبل دالتشا واني أنجت وان بعد ما بيتا توان مرتزيدو سودك استعلم ما كرتي قطي كبتي مشكلة كبتي سكدام دالتشا وان أنجت وان بعد ما سيفكاتي دالتشا أرسيف دبتايوتي دالتشا نما جبان أرسيف كبيوتي دالتشا كنا تارجا ما جبت متنسني تارجا غن ما جبت متنسينو إنه سيتي متنسمبيكا نمو ما أرسي جدوتو دالتشا غن ما جدي أرسي ما سيتي أنا إنسان غندك يا غدا أنا إنسان سلام حاجة I don't give a fuck. أنا أنا كساني لك كابسور مرة وركين لقى واقع يمكن كوي بازن ورك أجي كوي أفتح بيجانا زميل ويمني تقولان أقولي كنا كوي زميل Asal kerja muda sila. Kita kan orang di dalam cah wanti arti dah jadi sebentar udah jadi situ ni. Kita kan dalam cah jadi ni apa dan jadi ni amari. Apa galung dah kabi. Wanni di dalam cah pakainya koran Devi. Lagi, wanna pakainya koran Devi. Jaban to kursi ke sanggafa bau. Nucha ala yo jedan. Jaban kuni nucha ala yo jedan mari timo gazu. Arsumma timo gazu. Gandumma timo gazu ni. Mana koran beta. Dalam chance sekian, Facebook itu pilih. Dalam chance sekian, gandum mahu kita ada seni, ada orang care. Of course, arsi first always. Aku orang muda itu kan, you sama info. Gadum mah jechuudha arsiin duubatti deebitee wanti ati yaaddu sen jiru gandum mah jedhanii wanti ati of duuba deebitu sen jiru wanti ati jiru isa kana irratti immoo ofii keenya namni keenya wal qabatee taaba akkamitti baanaadha malee of duuba deebinee arsiin duuballee maali jettee wanti of duuba saarfatu tokko hin jiru asii achitti. Wanni anjechuu barbaade nuti akka arsiitti ilaallachuu qabaanna gaafa arsummaan kenna jabaatee gaafin amma gaafachaa jirru kun nuu deebi'ee kabaja arganne wal kabanyee wajjin fullaanee gara waaraatti wajjin deemna malee yoo gaafin amma gaafanne kun nuun deebine nuti ilaallachuutu nurra jiraatu. Gumaa kenna bara dheeraa dhabne har'as gumaa kenna ka dabalataa kana gaafa dhabne gaafa dhugaa kenna dhabne kana booda wajjin tarkaanfachuun wajjin socho'uun ni jabaata. Arsiin akka arsiitti ilaallachuu dura jiraata. Qabeenya isaa to'annoo isaa jala oolfachuu dura jiraata. Aman gabaabsinala. Ani ni baatin naan garuma. Ila normallee arsi jedhaan ruufi waan dura ga'e yoo arsii waa dubbatu gandummaa jedhan. Lammaffaa ni wallagga illee mataa jiru. Kuna masaayiba kee obboleessa kee kaas barage subbar ijoollee wallagga silbar wallagga maqammaa isaati. Ni wallagga mataa jiru garuu ijoolleen naannoo wayiitti dhuftan naannoo wallaggaa ta'e naannoo wayiitti dhuftan yoo arsii waa dubbatu gandummaa jedhaa dhuftan ana isin garagalti. Kanarra ta'a. Noora lenya wallahi. Mene sadhisaa isin ijoollee sadhisaa isin lamaa jala siif dubbadhatti haa dubbatu. Jirtu hundi keessan akkam. Daalacha akkamatti fayyaa keemni no ani yaada qabaani wayi kun waa'ee gandummaa miti waa namni du'e nama gaddisiisa goota keenya goota arsii qofa osoo hin taane goota wallaggaa waliin immoo goota oromoo hundaati galee sababni itti du'e gaafachuun immoo gandummaa miti gaafachuu qabdu itti fufuu qabdu kun gaaffii tokko hin qabu. Sababan itti du'e akkamitti akka du'e maaliif akka du'e gaafachuun immoo akka tokko kabajee yaadu. Sigalee warri gara gandummaatti jijjiirtan akkas ta'uu hin qabu. Because osoo obboleessi kun laga galee du'e gaafachuuf mirga nan qabaani. Kanaaf immoo mirga ijoollee arsii gaafatanitti itti bu'uun qabdanii mirga guutuu qabu. Amma itaanaa isinitti hima ijoolleen arsii adlama wallaggaa ta'een isinitti hima ijoolleen arsii uummata wallaggaaf waa baay'ee godhaniiru waan dagatamu miti. Nuti yeroo hunda arsii baalee jennee osoo hin taane akka oromoo tokkotti wal biraa bachaa turre kana
garuu amma sa'aatii sababa kanarraa kan ka'e immoo walitti dhufeenyi keenya akka adda hin cinne sababoota jiran keessaan furmaata argate akka tokkummaan keenya itti fufu malee wal qeequudhaan wal arrabsuudhaan laayivii adda addaa irratti gallee ijoollee Wallaggaas ta'e ijoolleen Oromoo hundumaa walitti arrabsuun gaarii hin ta'u. Gaaffii kanaaf immoo deebiin kan ta'u TikTok irratti odeessinii yookaan walitti qabamne asirratti qabannee osoo hin taane karaa sirriidhaan deemamee gaafatamanii gaaffii keessanii deebii akka argamu malee TikTok irratti laayivii gallee natti hin fakkaatu. Garuu TikTok irratti laayivii galamee immoo namni yaada mataa isaa ibsachuuf immoo mirga guddaa qaba. Mirga kaanitti bu'uun sirrii miti. Garuu kana alammoo deemamee nuni arsii of walitti qabamnaa Wallagga qofaatti walitti qabamna ni jiru sirrii miti. Oromoon hundi keenya tokko. Kanaafi amma yoo taanaan kan walitti nu fidu osoo hin taane kan adda nu baasitu waa baay'ee kaa'adha. Gaaffii qabdu gaaffii keessatti deebiin kennamuu qaba. I support you. Kana ala garuu gara hin taanetti otuu fuuneen deemu ta'e gaarii. Otuu yaada kana baay'ee babal'isnee bagan qaban turee gaarii. Gaaffichi taa maal jechaa jirra beektaa obboleessi? Nama ture kana uummanni gaafachaa jira. Uummata gaafachaa jiru kana uummanni kun deebii argachaa hin jiru. Gara dhimma kallattiidhaan ilaallatuuf qaama hooggansarra jiruuf gaafii gaafachaa jira uummanni kun. Gaafii kana argachaa hin jiru, deebisaa isaa argachaa hin jiru. Gaafachaa jira. Naasir Shaggar mana waa isaan kaakara hin cala jiruutu na himu. Ana mukatina kaamara ishee qabeeti. Nama na arrabsaaruuf nama waan kiyya kaakara gootu na himu. Gaaffii kanaaf immoo daareetaan ilaallatu namuma isa wajjin turetu deebisuu danda'a malee sooshaal miidiyaa irratti nam tokko yoo deebisuu hin danda'u. Namootuma jaal keenya wajjin laga turetu deebii kana quubsaan nuuf kennuu danda'a. Isa immoo karaa akkamitti immoo deebichi argama kan jedhu immoo hundi keenya wajjin deemnee ilaaluu dandeenya jecha. Aynoo garuu deebii yeroo gabaabaa kana keessatti argachuu qabna turre garuu yeroo jaame kanatti immoo hin argatamne. Gaafachuu inni isnuuni because yeroo baay'ee waan akkasii sababa callisamee darbameeru waa baay'ee jira. Akkas ta'uu immoo hin qabu. Sigalee garuu yeroo sooshaal miidiyaa irratti baanu garaagarummaan keenya akka hin bal'anne hin barbaada. Rakkoolee dur darbanii deebisnee kaasnee taphachaa jirraani. Garuu rakkoo amma raawwateef argatu dhiifama obboleessa koo maal si fakkaate? Oromootu diigama, Oromootu bada, Oromootu tokkummaan diigama jennee yeroo dheeraa turre jirra.